Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo madaa'ii lammii yookiin fayyisaa addunyaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abuna Maabasiyoonidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 27. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo madaa'ii lammii yookiin fayyisaa addunyaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abuna Maabasiyoonidha. Eebbi abbaa keenya madaa'ii lammii hunduma kiristaanarra oole kan bule ta'u, akkasuma araarsummaan Abuna Maabasiyoon hunduma kiristaanarra oole kan bule ta'u, Ameen. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa, akkuma yeroowwan darbee har'as seenaa madaa'ii lammii yookiin fayyisaa addunyaa gabaabinaan asirratti isinii dhiyeessuu waan nuuf hin mijanneef nuuf qolchaa isiniin jennaa. Sababni isaas madaa'ii lammii yookiin qoricha addunyaa kan jedhame yeroo fannoo irra turetti sababa keenyaaf qoricha ta'ee kan qoricha addunyaa kan nuuf ta'e sababa keenyaaf jedhee kan fannifame waan ta'eef sababa kanaaf madaa'ii lammii jedhame. Kanaaf har'a kana keessatti isiniin dhiyeessinu dhiifama guddaa isin gaafanna. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Abuna Maabasiyoonidha. Abbaan isaanii Nabura'iid, haati isaanii ammoo Tasfaatsiyoon jedhamu. Warri isaanii ijoollee rakkatanii kan isaan argatan wareegani. Kan dhalatan Shawaa Tagulaatti dhiifama. Kan isaan dhalatan Shawaa Tagulaattiittidha. Maqaan qulqulleetti dubroo Maariyaam baafteef ammoo Takla Maariyaam jedhama. Haadha keenya dubroo Maariyaam baay'ee jaallatu turani. Guyyaa tokko lubni tokko mana isaanii keessummaa ta'ee dhufee bulee ganama yommuu ka'ee deemu fakkii dubroo Maariyaam irraanfatee deeme. Fakkichas daa'ima kan ta'e Maabasiyoon baay'ee jaallate, namattis kennuu dide. Abbaan isaa garuu qabeenya namaa kanaa mana keenya teessisuun nuuf cubbuu ta'a, eessattan argee nama sanatti kenna jedhee osoo yaadu guyyaa tokko nama mana isaa bulee sana arge. Waa'ee fakkii sanas itti kaasee Maabasiyoonis baay'ee akka jaallatuu fi namattis akka kennuu dide itti hime. Namichis egaa fedha Waaqayyoo waan ta'eef malee hin irraanfadhuun ture, ammas fakkii sana isaaf kenneeraaf jedheeni. Kabaja foonii fi dhiiga gooftaa irraa qabaniin kan ka'e nama qurbaana fudhatee dhiigni dhiigellee yoo argan dhiiga namarraa dhiige sanaa ni dhugu malee akka gadi namuu hin eeyyamanii. Gooftaanis yeroo hunda iddoo aarsaa isaatti akka fakkeenya hoolaa adiitti itti mul'ata ture. Kan jiraatanis jaarraa 15ffaa keessadha. Ijoollummaan abbaan isaanii barsiisee daaqonummaan tajaajilanii boodas barsiisotatti kennamanii barumsa hafuurawaa erga baratanii booda isaanis hojii hafuurummaa guddisuuf gidiraa gooftaa irraa gahaa ture yaadachuuf filatanii. Kanaanis gooftaa nan arga jedhanii abdii godhatanii. Wanta ittiin beekaman keessaa tokko yeroo hunda guyyaa jimaataa dhagaa dugdatti baatanii heexoo dhuganii baay'isanii sagadu turani. Abbaa fi haati isaaniis akka monokkosuuf eeyyamanii fi gara kawaalaa deemee monokkose. Gadaamii keessattis yaa gooftaa akkan caalaatti jabaadhee kadhadhuuf gidiraa kee isa sirra ga'aa ture sanaa natti agarsiisi jedhee kadhachaa ture. Gooftaanis tole jedhee akka guyyaa jimaataa fannoorra oole sana ta'ee itti mul'ate. Kana booda egaa hanga ijji isaanii badutti gadadoo gooftaa yaadachuun ni boo'u turani. Isaanis wanta mi'aawaa hin nyaanne, fardas hin yaabbanne, sireerras hin rafne ture. Uummata hedduufis barumsa amantaa kiristaanummaa akka babal'isan qabsuurri isaanii ni dubbata. Haati keenyas xoofoo ba'aatti isaaniif fiddee fi ija isaanii baddee turte dibuun fayyisteettiifi. Kanarraa kan ka'ee Batira Maariyaam jedhamanii waamamaa turani. Tolummaa isaanii irraa kan ka'e yommuu maqoomaa yookiin dhaabbannoo isaanii dhaaban lallistee loomii fi turungoo buufteetti. Gooftaan guyyaa boqonnaa isaaniis itti mul'atee waadaa galeeraa fi keessumattuu yaadannoo guyyaa fannoo koo kan taasisu lubbuu isaa nan fayyisa jedheera.
guyyaa boqonnaa isaallee isaaniillee guyyuma boqonnaa isaa taasiseefi kunis bitootessa 27 dha. Garuu guyyaan kun sooma guddicha keessa waan ta'eef waqtii gaddaatis waan ta'eef gammachuun waan hin jirreef kabajni ayyaanichaa onkoloolessa 27tti jijjiirameera. Gooftaan waadaa hedduu galeeraa fi ayyaanni yaadannoo isaaniis onkoloolessa 27 ta'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyoon itti araaramu, sogni abbaa keenyaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Amiin. Galanni Waaqayyoof haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiin. Phaawulosni himee kan argee hubatee maqaa gooftaaf jecha hedduu ari'atame. Yesuus gooftaadha jecha ajjeefame. Dhugaa daragaan koo lallabuun gooftaa koo fayyisaa jechuun koo waa'ee isaa himuun koo dhugaa daragaan koo. Raajotni abbooliin duukaa bootni see taasumaan jallisnee waa'ee Kiristoosee obsuu hin danda'u anis jaalalasaa mudhii koo hidhadhee dhugaan rageessa. Dhugaa daragaan koo lallabuun gooftaa koo fayyisaa jechuun koo waa'ee isaa himuun koo dhugaa daragaan. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ